Ilma Turkii deemtee tanu deemaa jiru Turkii. Warri Turkii deemtee ta'e jedhee bareessanu waa tokko isin daangotanii jiru. Uma tokko deemaa maaliif akkasiin nyaanne? Wallahi madagal. Indeemu nan nyaadha biricha taa'ee. Hai Turkii deemtee maaltu si galchiti? Turkii deemee dhiisee na kolfisiistu isin fa'i nama darbu keessaa dhufe kijiba Turkii deemtee tamoo maallaquma nyaata harkaminaa minnaan jedhe. Inna ku Turkii dhaquu na fedha. Waraan baddaa balchi waa'ee Turkii waraan baddaa isin jalaa badda maaliif booddee ajandaa godhattee ittiin arrabsitu. Uummata keenya kabajamoo Turkii deemaa jiru. Oyyoo wala animo wallahi nan dandeessan warabbal kaaba rabbi duuba kiyya jira inni nan wajiru kashlabboota nama rabsan yookiin immoo minaamni sun taane yookiin doktara bi yookiin immoo qabsaa'ota kaan sun taane rabbi isa ol ta'e duuba kiyya jira ilma namaati sharrii yaadu eenyuufu waan hamaa yaadu kanaaf rabbiin qabadhee namoota na jaallatan qabadhee yoo malqiyaamaa nam wattan isinin jisiisa eeyye ajanda torbee tokko keessa aktusin nabi Muhammad alayhi salatu wassalam jettamti giddii kee islaami jadi salawata bus giddii qabamte jadi nabi Muhammad ergamaa keenya salawata bus akkuma kana jechuudha akkuma salawata bus artakkana wallahi wa billahi yoo rabbiin sodaadhee sinirraa calqidi malee akkuma salawata giddiidhaan bus artan giddiidhaan punyaan qabe maqaa koo akkasin guyyaatti waan kan dambana naani ñoom tasano fataari nañ jetti wali sodda tasano fataari dhaan akkuma doktor Abiyyi irraa iyyaa turtan akkuma Jawaar irraa iyyaa turtan narraa iyyaa jirtan yoon barbaade isinirraan gabaabsa cal jedheen calsin jechiisa yoon barbaade immoo dhufeen waan tokkitti darbadhee deema ji'a tokko irraa asuutu jaallattanii tuntanii funyaan keessan qabeessin gidiisii Mesti nabu, shekli nabu, kesi nabu. Mubarak kira-kira, an ibida lokosele kita ni akaunti beratin deh beda kipat. Ya bayo, ini segala fuldas, ini segala kalus. Ini karetius, wal gaya amma janda tu sini kini dia maka. Janda tu sini kini dia malik kita mantep. Jalatanus, jibitanus. Ana irraanfachuu hin dandeessan. Ana irraanfattanii jiraachuu hin dandeessan. Na amanaa. Warri na jibbitan mataa keessan jira. Warri Turkii deemtee tanu deemaa jiru Turkii. Warri Turkii deemtee ta'e jedhee bareessanu waa tokko isin daangotanii jiru. Uma tokko deemaa maaliif akkasiin nyaanne? Wallahi madagal. Indeemu nan nyaadha biricha taa'ee. Hai Turkii deemtee maaltu si galchiti? Turkii deemee dhiisee na kolfisiistu isin fa'i nama darbu keessaa dhufe kijiba Turkii deemtee tamoo maallaquma nyaata harkaminaa minnaan jedhe. Inna ku Turkii dhaquu na fedha. Waraan baddaa balchi waa'ee Turkii waraan baddaa isin jalaa badda maaliif booddee ajandaa godhattee ittiin arrabsitu. Uummata keenya kabajamoo Turkii deemaa jiru. Oyyoo wala animo wallahi nan dandeessan warabbal kaaba rabbi duuba kiyya jira inni nan wajiru kashlabboota nama rabsan yookiin immoo minaamni sun taane yookiin doktara bi yookiin immoo qabsaa'ota kaan sun taane rabbi isa ol ta'e duuba kiyya jira ilma namaati sharrii yaadu eenyuufu waan hamaa yaadu kanaaf rabbiin qabadhee namoota na jaallatan qabadhee yoo malqiyaamaa nam wattan isinin jisiisa eeyye ajanda torbee tokko keessa aktusin nabi Muhammad alayhi salatu wassalam jettamti giddii kee islaami jadi salawata bus giddii qabamte jadi nabi Muhammad ergamaa keenya salawata bus akkuma kana jechuudha akkuma salawata bus artakkana wallahi wa billahi yoo rabbiin sodaadhee sinirraa calqidi malee akkuma salawata giddiidhaan buusaartan giddiidhaan
funyaan qabee baqaa koo akkasiin guyyaatti waan fennan bona. Lamaaniyyuun tasunoo faxaariin jetti oduu soddaa. Tasunoo faxaariidhaan. Akkuma Dr. Abiyyi irraa iyyaa turtan, akkuma Jawaar irraa iyyaa turtan, narraa iyyaa jirtan. Yoon barbaade isinirraan gabaabsa. Cal jedheen calsin jechiisa. Yoon barbaade immoo dhufeen waan tokkitti darbadhee deema. Ji'a tokko irraa asuuta. Jaallattanii tuntanii. Funyaan keessan qabee isin gidiisee. Feemasni nafu, sheekni nafu, qeesni nafu. Mubaaraka garagalee an ibidda lakkoofsee dhaqeetanii akkaawuntii biraatiin deebi'ee dhaggeeffadha. Yaa baay'oo inni sagalee furdaas inni sagalee qalloos inni akka harreettiyus inni akka reettittiyus wal ga'ee bu'a. Amma ajandaa tokko isinii kennee deema kaa. Ajandaa tokko isinii kennee deema maaliif dirqama waan ta'eef. Jaallattanus jibbitanus ana irraanfachuu hin dandeessan. Ana irraanfattanii jiraachuu hin dandeessan. Na amanaa. Warri na jibbitan mataa keessan jiraan.